Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Kanaafis lubbuun koo isaaniin jaallatte. Mata duree jedhuun waa'ee seenaa wareegama qulqullaa'aa Goorgisii kutaa tokkoffaasaa waliin barannee turre. Har'a immoo akka ayyamaaf jaalala Waaqayyootti kutaa lammaffaasaa isiniif qabadhee dhiyaadheeraatii hordofaan isiniin jedha. Waaqayyo nu wajjin haa ta'uu, Waaqayyo nu haa barsiisu. Kutaa tokkoffaasaa keessatti sasila muudamaa fudhachuudhaaf gara mootota biyya Room jiranii gara hoogganaa isaanii waliigalaa gara Diidiyaanos deemuudhaaf kan ture sana amma waan isaan irra jiran Kiristoosin mormaa akka isaan jiran kiristiyaanota immoo balleessuudhaaf sadarkaa garaagaraa hojii suukkanneessaa hojjechaa akka jiran gaafa dhaga'u wanta isaaniif laachuudhaaf dhufe sana iyyooliidhaaf hiree duuka bu'oota isaa nama lamaa Soqraaxis fa'iif kennee harka isaa qullaa Waaqayyoon kadhatee amma isaanitti dhugaa ba'uudhaaf gara sana akka deemee maal hojjete laata kan jedhu irra geenye dhaabannee kunoo akka armaan olitti akkuma ibsame sana kutaa lammaffaasaa itti fufnaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Mootonni 70 kun biyyoota 70 walitti dhufanii dhugaadhumatti waaqa isaanii, gooftaa isaanii, uumaa isaanii wallaalanii waaqa arkee waaqessuudhaaf warra waaqa isa jiraata bara baraa waaqessan irratti immoo tarkaanfii suukanneessaa fudhachuudhaaf utuu isaan yaa'ii mareerra jiranii isaan gidduutti argamee ani kiristiyaana, Kiristoosin lallaba, isin maaliif waaqa abbaa keessan, uumaa keessan isa nama guddaa isin taasise maaliin mormitu jechuudhaan lallabasaa jalqabe jechaadha. Sodaa tokko malee yeroo kanaa ateessaa dhuftee mucaa eenyuutii waan gidduu kana nuti irra jirru ati hin beektocha dhaawoo jedhanii hubachiisuu barbaadan. Dhaga'eera. Silallee gara keessan kana dhufe muudama fudhachuudhaafan dhufe. Abbaa'een koo sooressa muudamaa ture. Amma garuu isin hojii isin hojjettan hojii faallaa Waaqayyoon aarsu jechaa waan jirtaniif waa'ee mootii moototaa, waa'ee goofticha gooftotaa, waa'ee Waaqayyo isa hundaa qabu isinitti dhugaa ba'uudhaafan fuuldura keessan dhaabadhe jedhe. Egaa waggaa kana qabeenya garaagaraadhaan muudama siilaannaa taayitaarraas asumatti illee siilaannaa waan nun sitti himnee tole jedhinu fudhadhu jedhanii sossobuu barbaadani. Gaa'ilaan illee goyyomsuu barbaadani. Haa ta'u malee garuu qulqullaa'aa Goorgisiin ijoollummaa isaarraa kaasee waa'ee mooticha moototaa, waa'ee gooftaa gooftotaa baratee waan guddateef egaa isaaniif goyyomuu hin dandeenye. Dhumarratti meeshaalee ittiin kiristiyaanota kana suukanneessanii dhiphisanii ajjeesanii kan akka baaburaa, kan ija namaa fayyaatti nama keessaa baasuu, kan akka midhaanitti nama lanqaxuu, karaa adda biraa immoo magaazii bakka lamatti gargar nama tatarsaasuu kanneen kanaaf kana fakkaatu kiristiyaanotaaf kan qophaa'e kana hundaa itti agarsiisan. Haa ta'u malee garuu abbaan keenya, qorichi keenya, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra foon ajjeesan hin sodaatinaa. Isa foon ajjeesee lubbuu immoo qiliilee keetti darbachuu danda'u sodaadhaa malee kan jedhu sana baratee jira waan ta'eef itti lallabasaa itti fufe jechaadha. Kanarraan kan ka'e tarkaanfii isa jalqabaadhaa caammaa kophee mismaara keessi ba'ee jiru milla isaatti kaa'anii akka inni kaa'atee deemu taasisan. Kanallee ittiin deemuu dadhabee faana milla isaatii keessa mismaarri kun ba'ee akka hin darkaan deemuu ta'e. Egaa asirraa kaasee dhugaadhumatti du'a suukkanneessaa si'a 3 ajjeesani. Magaaziin gargar tarsaasaniiru. Siree sibiilaarra kaa'anii abiddaan gubanii cilaattessanii daaraa taasisanii tulluu Hidros gubbaa irratti facaasaniiru. Karaa adda biraa immoo kan nama dhibuu fayyaatti ammas qotiyoo obaasanii gooba qotiyoo cabsee akka inni kan Waaqayyo taasiseera. Egaa dhumarratti waan godhanis ni wallaalani. Egaa Waaqayyoon kadhata. Waaqayyo du'a keessaa isa kaasa. Yeroo inni du'a keessaa isa kaasu immoo kiristiyaanonni hedduun akka isaan amanan, warri sodaatan akka jabaatan, warri laafan akka ciman, warri kufan akka kaan taasise. Hin baay'atan kiristiyaanonni. Kan sila dhokatanii jiratan hin jabaatan amma isa jabaa kan argatanii jechaadha. Kanarraan kan ka'e maal goonu jedhanii nagaa dhaban, hin cinqaman. Dhumarratti qoraattiidhaan reebanii, qoraattiidhaan nanna isaa guutummaa reebanii, guyyaa 6 immoo agabuu bishaan minaan dhowwatanii
dhumarratti mana jaartii iyyeetti waan tokko kan hin qabne achi keessatti qoonqoo na ajjeesu, achi keessatti qorri haduun itti ba'ee haa ajjeesu jedhanii utubaa jaartii kanaatti dhaqanii hidhan. Guyyaan kun 7 mana kiristaanaa keenya keessatti hin yaadatama. Yeroo sanagaa yaa jaartii maanguddoo nanaa waan an nyaadhu naa kenni guyyaa 6 gaboo buleeraa jedhe. Dhugaa waaqaaphiloon. Egaa waaqaaphiloon jedhu jaartiin sun waaqessitiiyyuu. Dhugaa waaqaaphiloon anoo waan an nyaadhu iyyuu hin qabu qoonqoon anaanuu na ajjeeseera jette. Hanga agabuudhaan duututti kan geesse ati waaqa maalii waaqessita jedhe. Waaqaaphiloon na waaqessa jette. Egaa waaqa isa jiraataa baraa biraa waaqayyo isa jiraataa baraa biraa ijoolleen isaa ombeela'anii hin dheebotanii waan isa wallaalteef akka agabuu kanaan qoramtu duutu sitti murtaa'eedha jedhe. Yommuu kana jecha isaa kana sodaattee mandaraan liqeeffadhaaf jettee kaate. Gaafa mandaraan liqeeffachuudhaaf kaatullee homaa tokko argachuu hin dandeenye. Dhumarratti aga sanatti gaafa waaqayyoon kadhatu waaqayyo qulqullicha Miikaa'elii hangafa ergamootaa isa gaafa Phexros mana hidhaa keessatti hidhame sana mana hidhaa sana seenee madaa nannasaarraa balleessee mana hidhaa sana keessa ifaan guutee kottu na duukaa ba'e jedhee baasee fuudhee deeme. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 irratti kan agarru sana gara isaatti erge. Manni jaartii kanaadhaa ifaan guutame. Madaa nannasaarraa ni balleesse. Waan waaqarraa fidamee dhufe sana nyaata laateef nyaatee quufee masoobii jaartii kanarra kaa'e. Jaartiin gaafa mandara keessa liqiidhaaf baatee dhabdee harka qullaa deebite dhuftu manni ishee caccabaan sun ijaaramee mana ishee keessa waan jirre sun guutamee. Egaa utubaan mana isheetii sun immoo gogaan ture bara dheeraadhaaf gogaa ture sun ammumaa lalisee daraaree ija naqatee akka meetirii 15 magaalattii irraallee asii ol guddatee argame jedha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Maqaan waaqayyoo keenya guddaa kan galateeffame haa ta'u. Maarree namni waaqayyoo mana nama waaqayyoo gaafa seenu namni waaqayyoo mana inni seeme barakataan guutama mitiire. Tokkoffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 17 jaartii biyya Saraaptaa sana mana ishee ol seenee xiqqoo waa isheen qabdu barakachiisee fi bara ongee sana kee dabarseera mitiire. Lammaffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 4 1-8 irratti haadha manaa Abdiyyu yaaddoon kan ishee fixe waan xinnoo barakachiisee guutuu taasisee fi hidaarraa balasa yaaddoorraa balasa ishee godheera mitiire. Egaa waaqni qulqullaa Goorgisiis kunoo mana jaartii kanaadhaa barakataan guute jechaan. Maqaan jaartii kanaa Anxaakiyoos jedhamti. Yeroo kana dhuftee agartuu sagalee ishee ol kaaftee akkana jettee dubbatte. Arra waaqni biyya Galiilaadhaa nama fakkaatee mana koo seeneera jette. Yeroo kana qulqulluu Giyoorgis immoo ani waaqa biyya Galiilaa miti, ani garbicha isaati, ani hojjetaa isaati malee jedhe. Edda sanaa booda ol dabartee mucaa gola keessa dhossitee jirtu. Iji isaa jaamaa, gurri isaa duudaa, afaan isaa didaa, milli isaa naafa kan ta'e tokko kan abbaan irratti dhiisee du'ee wajjin dhiphachaa jirtu fiddee fuuldura isaa keesse. Ilaa yaa nama waaqayyoo jette. Ilaa yaa nama waaqayyoo. Mucaan koo kun akkana ta'e jira maaloo naa fayyisi jette. Innis yeroo sana fuula isaa gara ba'aa biftutti galagalchee maqaa Sillaaseen namummaa isaa of hammaattabee yeroo mucaa kanaaf kadhannaa godhu iji mucaa kanaadhaa baname. Yeroo kana jaartiin akkana jette. In gammadde, in ililchite. Ija isaa qofas miti, gurri isaa duudaadha, afaan isaas didaadha, milli isaas naafa, akka inni naa fayyu naa taase jette. Kun immoo yeroo qabaa jedhe. Maarree raajaan waaqayyo Iliyaas jaartii biyya Saraaptaa sanatti mana isheetti gaafa ol seene sana mucaa ishee du'eyyuu du'a kee kaaseera mitiire. Egaa nama waaqayyo wajjin waaqayyo jira. Ayyaanniif eebbi waaqayyo mataa warra nama waaqayyoo irra jira waan ta'eef ajaa'iba kana godheef jechaadha. Manni kiristaanaa keenya isa kana oggaadhaan sadaasa gaafa torbaadhaa in ayyaaneffatte jechaadha. Seenaan kunis in dhaga'ame. Jarri biyya sana keessaadhaa guutummaan isaanii ni raafamani, ni roommani, namoonni baay'een ni amanani. Egaa milli mucaa kanaa, gurri mucaa kanaa, afaan mucaa kanaas yeroo biraa ajaa'iba biraatiin dubbatee deemee ajaa'iba hojjeteera. Isa kana guyyaa biraadhaaf nuuf haa taa'u. Egaa haala kana godhee jechaadha. Egaa maatiiwwan waaqayyo akkaataa kanaan qulqullaa'aa Goorgisiin biyya sana keessatti waggaa 7 guutuu
waggaa 7 guutuu si'a 3 du'ee waggaa 4 guutuu immoo ajaa'iba garaagaraa gochuudhaan biyya sana keessatti maqaan Kiristoos inni jarri owwaaluu barbaadan akka inni dagaagu, akka inni lallabamu, akka inni faarfatamu, manni qulqullummaallee achi keessatti akka ijaaramu taasisee egaa dhumarratti ebela 23 guyyaa har'aa kan amma yaadannu jechaadha. Ebela 23 bara 304 keessa waggaa 27ffaa isaatti jechaadha. Waggaa 20tti kan inni qabsoo kana jalqabe, waggaa 7 qabsaa'ee waggaa 27 ebela 23 bara 304 wareegame jechaadha. Gaafa inni wareegamuudhaaf jedhu kanas egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa gadi bu'ee dhufee inni eebbise. Maal akkan si godhu barbaadda jedhe, waadaa akkan isaaf siif seenu waadaa akkamii barbaadda jedhee gaafannaan, namni biyya lafaa kana gubbaa gaafa jiraatu rakkoon tasaa gaafa isa mudatu, balaan konkolaataa, balaan abiddaa, bakka rakkoon itti yaadamne yaaddessaaf suukkanneessaan gaafa itti dhufu qabsoo ani qabsaa'e kana gochaati naa goote kanas yaadate si'a 3 waaqa qulqullaa goorgisii na gargaari, waaqa qulqullaa goorgisii na gargaari, waaqa qulqullaa goorgisii na gargaari jedhee yaa abbaa keenyaaf nagaa ergamaa Gabri'eel gaafanni jedhu rakkina sana keessaa butii naa baasii, kana duwwaan si kadhadhaa, waadaa kana ammoo naa seeni jedhe. Waaqayyos waadaa kana siif nan seena jedhe. Waggaa 7 qabsoofte, waggaa 7 waan qabsoofteef immoo gonfoo 7 immoo siif laadha jedhe. Kanaaf maaziyaa yookaan ebela 27 kana 23 dhiifama 23 kana waggaa 27ffaa isaatti gaafa inni wareegamu morma isaa keessaa nadhii dammaa aannan bishaantu keessaa ba'e. Yeroo sanas laftiin kirkirtee kakawwee guddaatu ta'ee bokkaa cimaan cabbiidhaan ol makatees ni roobe. Namoota 70 warra ta'an sana achumatti balaa kanaan dhumani. Yeroo kana keessa namni hundumtu in sodaate manatti gale. Gaafa kana gaa duuka bu'oonni isaa lamaan Sooqiraaxis faayichaadha. Reeffa isaa kana dafanii fuudhanii kafananii biyya harmee isaaniitti fuudhanii ba'anii jechaadha. Egaa eebbi wareegamaa qulqullaa'aa goorgisii hunda keenya wajjin haa ta'u jecha abbaa Ifreem jedhe tokko yaadadha. Abbaan Ifreem wuddaasii isaanii gaafa kamisaa irratti akkas jedhan, wareegamtoonni mi'a addunyaa kanaa ni tuffatanii dhiiga isaanii waa'ee jaalala waaqayyoodhaaf jedhanii dhangalaasanii waa'ee mootummaa waaqayyoodhaaf jedhanis immoo du'aadhaa obsanii jedhan. Wuddaasee maaramii kan guyyaa gaafa kamisaa irratti jechaadha. Dhugaadha. Ilaalaa qulqullaa wareegamaa goorgisiin goota amantii wareegamaa cimaa kan jennee yaadannoo isaa taasifnu akkasumaan miti. Mi'aayin addunyaa kanaa tuffate. Muudama addunyaa kanaa tuffate. Qabeenya addunyaa kanaa tuffate. Gaa'ela addunyaa kanaa namni itti mararamu tuffate. Qarshii mahallaqa warqii addunyaa kanaa tuffate. Isa baraa kan waaqayyoo kana yaade. Waggaa 7 kana keessatti dhiigni isaa akka dhibaa'utti kan dhangala'eef waa'ee jaalala Kiristoosiidhaaf jecha. Kan na duukaa bu'ee jiraate fannoo isaa baatee na duukaa bu'u. Namni anaaf dhugaa naa ba'uunis abbaa koo duratti dhugaan ba'aaf kan jedhu jecha sana yaadateeti. Mootummaa waaqayyoo isa baraa sana jedhee immoo du'a suukkanneessaa waggaa 7 danda'e jecha. Egaa sugisaa waadaansaa hunda keenyarra oolee bule haa jiraatu. Waaqayyo inni isa jabeesse immoo nu hunduma keenyas amantiitti, hojii gaariitti, kadhannaadhaaf lagutti haga dhumaatti jabaatanii dhaabachuutti nu haa jabeessu. Waan nu barsiiseef, waan nu gorseef galanni waaqayyoof haa ta'u.